Wayyo. Dhugaadha guddiseen kulfe osoo kolfuyyuu waan baay'ee dubbachuu barbaada. Innis maalidha? Rakkoon keenya inni guddaan addisuun keenyatiin taanee ka'umsa keenya fudhatu. Waa'ee addisuu dubbachuudhaaf in ulfaatu guddaallee deemuun in ulfaatu. Garuu kanan dubbachuu barbaadu yoo jiraate addisuun yeroo jalqabu amantii fudhateeyyuu waa'ee wangeelaa irraa malee waa'ee quraana irraa tokko iyyuu hin beeku. Waa'ee quraanaa fi waa'ee hadiisaa tokko irraa iyyuu hin beeku. Jarri salaama qara'u iyyuu already amma yoonaatti iyyuu salaama qara'u iyyuu guddaa isaan beeku. Kana gaafa jedhu afaan isaa keessaa mul'ata. Bu'aadhaaf usu sadarkaa kanatti lubbuu fitiin taphachuu abaatanii baay'ee gaarii ta'a jedhee yaadaan. Maaliifi bu'aan dalgaa kuni yoo fudhanne ta'e Yihudaa Yesuusin jaallata. Yesuusin baay'ee jaallata. Baay'ee ma jaallata Yesuusin. Usu jaallatu garuu garaan isaa gara horiitti dabe. Garaan isaa gara horiitti waan dabeefi yaada tokko Yihudaani nama qarshii qabu nama qaraxa guramuu qabuudha. Kanaafi nama qarshii jaallatu waan ta'eef Yesuus Kiristoosin dabarsee du'atti laata. Gaafa kaani udu Yesuus Kiristoosin jaallatu udu Yesuus Kiristoosin duukaa bu'u Yesuus Kiristoosin bakka oolmaa isaa bakka jireenya isaa hunda waan beekuufi warri Farisootaa kuni Yesuus Kiristoosin qabuuf Yihudaa argatan. Yihudaan nama horii dhaabbule waan ta'eef nama horii dhaabbule daarretti nama garaan isaa horiitti manxan. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha isin horii irratti aaboo qabaadhaa malee horii isin irratti aaboo hin qabaatinaa jedha. Maaliifi biyyi lafaatuun gowwoomsaa waan taateef biyyi lafaatuun guutummaatti gowwoomsaadha. Nama gowwoomsiti gaarii fakkaatti jalqabaaf garuu dhumni ishee ammoo fokkisaadha. Jalqabumaayyuu gaafuma addisuun dhaqee waa'ee amantii sanii waa'ee osoo waan tokkoyyuu hin beekinii waa'ee amantii sanii osoo waan tokkollee irraa hin beekinii gaafa inni arrabsootti ka'u gaafa inni arrabsootti already guyyaa tokkoyyuu naabaariira laayif irratti waa'ee addisuu dubbadhee jennaan guyyaa tokkoyyuu laayif irratti guyyaa tokkoof addisuudhaaf guyyaa tokko akka hin deemneef yeroo san already inni amantii gara musliimaa hin deemne na yaadadha. Akka hin deemneef isaaf kadhatteettaa jedha. Eeyyene kadhachaa tumuun tureef garuu garaan kan kee gooftaa yoo sitti ta'e garaan kan kee yoo mootummaa sitti ta'e eenyullee haa ta'u yaada garaa kan keetii gooftaadha kan duukaa buutuuf jireenyaaf yoo ta'e Kiristoosin amma du'a lubbuu kan keetti malee hamma bu'aa argattutti miti. Akkas jedhee torbaan hin geenne ati already atis duukuma isaa buute. Maaliifi akkati waa bu'aa buufachuuf waa sassaabachuuf deemtee obboleewwan keenya warri musliimaa ammoo hin barre. Garuu amma erga bakka garaa kan keetii gaatte erga bakka garaa kan keetii erga gaatteen booda dubbii booda sitti dhufuuf jalaa baqachuuf jecha amantii kiristaanatti da'oo akka itti galaa jirtu hooloo akka itti galaa jirtu kun ammoo ifa galaadha. Garaadhaaf deemtee erga waan garaa guuttattee amma ammoo waan duuba kan keetiin dhufu waan beektuufi amma daarektii jalaa baqachaa jirta. Waan duuba kan keetiin dhufu hin argita waan ta'eef booda. Kanaafi waan hundumaa keessa amma daddaftee kooluu galaa jirta. An deebuu kan keetti baay'ee nan gammada. Deebuu kan keetti Waaqayyoon dhiifama gaafattee Waaqayyoon garaa dhiifamaatiin Waaqayyoo laphee dhiifamaa barbaada garaa dhiifamaa barbaada. Garuu gochaan ati gojjatte rakkinna kam haa ta'uyyuu haa ta'uti rakkinna kam haa ta'uyyuu kan akka Yohaannis fa'a kan akka Phaawulos fa'a kan akka Isxifaanos fa'a kan akka Phexrosii fa'a dhakaadhaan woqaramaa kan akka Isxifaanosii fa'a zayitii danfaadhaan gubachaa kan akka Yohaannisii fa'a mataadhaan gaddeebi'aa
kan akka Phexrosii fafannifamaa aarsaa wangeelaa guddaa kan itti godhanii hamma garaa isaanii guuttatanitti, yoo garaan isaanii guuttatames yoo garaan isaa guuttamuu baatanis karaa kamittiyyuu Kiristoosii hamma dhumatti jabaatanii dhaabbatan malee Kiristoosiin horiidhaan hin jijjiirre. Kiristoos isa lubbuu bara baratti, lubbuu bara baraa laatu saniif jireenya bara baraatiif Kiristoosiin duukaa bu'ani malee Kiristoosiin horiidhaan hin geeddarre. Kiristoosiin akka kan kee horiidhaan hin geeddarre. Hamma du'a lubbutti yoo duuneyyuu, yoo oolleyyuu, yoo jiraanneyyuu nuti Kiristoosii wajjin jiraanna. Kan Phaawulos yoo du'eyyuu, yoo jiraadheyyuu si'achi isa foon kaleessaa dagadheera. Si'achi isa foon kaleessa san hundumaayyuu irraanfadheera. Anammayyuu jedhe inni already isa gurraan dhaga'uu dandeessan isin. Angaruu isa Damasqotti natti mul'ate jedhe. Isa Damasqotti ijaan arge. Waan inaana ijaan arge kana ammoo duubatti deebee ganuu hin danda'u jedhe. Hamma du'a lubbuu isatti dabarsee lubbuu isaa laata. Ila haadhoo koo ammayyuu salphina tokko ooluudhaaf gara Kiristoositti hin deebitu taanaan salphinni guddaan tokko si qabata. Garaa Kiristoos keessatti biqilchee garaa isa ittiin biyya lafaa kana garaa kan kee guuttattee waan foon ittiin ciccirattu, waan garaan kan kee hawwe duukaa buutee Kiristoosiin irraa itti garagaltu siif kenname osoo hin taane hamma du'a lubbutti. Lubbuu jechuu fi foon kun garaagarummaa qaba. Lubbuun keenya gara abbaa ishee deemtu guyyaa tokko. Foon keenya kun ammoo amma biyya lafaa kana jiru. Qodaan keenya inni alaan mul'atu kuni foon keenya irra waan jiruufi baay'ee nu nyaata. Baay'ee nu ciccirata. Biyya lafaa keessa waan jirruuf. Kanaafi nuti guyyaa tokko biyya lafaa kanarraa hin deemne. Asirraa mana hin qabnu. Mana foonii jireenya keenya har'a biyya lafaa kana keessa jiraannu yoo ta'eyyuu nuti abadan bara baraan asirra hin jiraannu. Lubbuun keenya eessa akka deemtu, garam akka isheen deemtu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni abbaa keessaa ba'ee gara biyya lafaa dhufee amma mirga Waaqayyo abbaa inni jiru suni waa'ee keenya hundumaayyuu xumureera. Waa'ee kiyyaaf kan keessa xumureera. Foon kuni yoo jenne, yoo itti dadhabne, yoo itti dafqine foon kana maayii baasuu dandeenya. Foon kana gammachiisuu dandeenya. Garuu amantii da'oo godhannee gooftaa ganaa, gooftaa itti qoosaa. Kanaaf macaafni qulqulluun akkas jedha. Obboleessa kan keerraa baruu hin dandeessa. Obboleessa kan keerraa baruu hin dandeessa. Ammayyuu inni namoota dhiifama gaafachaa jira malee gooftaa isa yakka dhiifama gaafachaa hin jiru. Ammayyuu garaan isaa namoota bira jira malee garaan isaa gooftaa isa waan hundumaayyuu uume bira hin jiru. Abdiinis har'a garuu gooftaan harka isaa bal'isee waan oolcheef qaba. Waaqayyo yoo barbaade karaa barbaadeen lola. Kanaaf macaafni qulqulluun namni nama akka ofii yoo yakke dhiifama gaafatee irraa qulqullaa'uu danda'a jedha. Namni jedha hafuura qulqulluu yakkee eenyutu isaaf dhiisa? Kanaaf Waaqayyo garaa isaa geeddartee akka inni gara isaa deebi'uu barbaada. Ammayyuu atiyyuu salphina tokko jalaa ooluudhaaf, rakkina dhufaa jiru tokko jalaa ooluudhaaf akka ati wixxifattee fiiddee amantii kooluu jala galaa jirtu kun ifa galaadha. Kun ifa galaadha. Kanaaf har'ayyuu haa ta'u borus rakkina sitti dhufu hundumaafiyyuu qophaa ta'i. Waan sitti dhufu hundumaafiyyuu of qopheessi. Garuu Kiristoosin hin dhiisin. Garuu Kiristoosin hin ganin. Garuu Kiristoos isa lubbuu isaa dabarsee siif laate, isa hoolaa falaa siif ta'e qooda kan kee, isa bakka kan kee sii bu'e, isa cubbuu adunyaa hundumaayyuu baadhatee adunyaan garuu isa wallaalte, isa san garuu wallaalin, isa san garuu hin dagatin. Rakkinni sitti dhufuu danda'a.
dhiphinni sitti dhufuu danda'a. Kana beeki ittiin